والله هدون قمدي مالي فارس لا الموت أنا هنا أركويتشو سلا يوسف جراجو بعد الموت أنا أركي أستي التنديه بويتشو مالي وخيني نجزا وخين بحر سنتي فورية مدة مالك أنا بليتني سيحتون سنبت سنتي خنيدين بحرتي كنكه أجهزتشو جرودي يخيزتي نينشينايتشو مالي بيو تاني خون المليرات يو قد على مبارك يجو فكنيا نمني هركا واقبه هركي سمون أدوتشني هركا واقبه ويبلسا akkasitti jechu inshallah rabbi san hundaa'u na oolche jechu garuu arraammoo gammachuu hanqana hin jaamne hin qabu jechu ijoollee tan akkanatti ijaan harkee laaluuf gammachuu hanqana hin jaamne hin harkee jechu daawwattu kan saniifuu Yusuf keessa jiru sanuu iyyuu laala bal'ina waanuma Yusuf laaluudhaan ni deeyta sindoorku Yusuf dhageetii Yusuf salaamata galu ilmoon daa'imni tun bardina ilmoon diituun hanqisni aggeessutti khadiyyaa dhaabbatee mana hakimaa si geessee si dhalchiisee si fidee aannan si bitee uffata daa'imaa si bite tokko farra Yusuf immoo Yusuf amma intasan qabe garaa galchi mon galchine galchi sanifu waanama dirqama deeme bakkito sanatti itti dhaqee jechu ayyusufu mau salamata gaafa warahmatullahi wabarakatuh jirtu sin jeta daawatu khamitu khanya bakkan suji salamana khanya simra ko sin jecha kuna kuma bekkam alan jira jura amman tanachu mana khiye jalan jira chu manatti gale mana jalan jira chu manatti karamanatin deemu jira jura daawatu khanya kuma bekkam mulinan orsente jirti alhamdulillah nagaani manatti galuufi inshallah akkasechu isin micaadhaaf jarjarfatte nabira mana sente jura ansanifu amman tan ala kibbi keessa jira akkasitti nafaan turan na hortofaa jira inshallah waan isin jettu waliin maan gallee kan irraa barru taa jechuu daawwattu kan liinaa biratti amma manaan seenu deema jechuudha akkasi kun akkuma argitan kana kuni maskootii mana keenyaa jechuudha haqaa maskootii mana keenyaa jechuudha gallee jirra alhamdulillah akkas inshallah du'aa godhame walitti deebinee jira jechuudha mana galleetiin mana jira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jira jirtu sin jecha hojjumtoota daawwattoota kiyya salaamtaan tinyatan onnee irraa haate bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sinin jannaa egaa hojjumtoota daawwattoota keenya dhufnee deebinee jira waan dhufneefis hin beeku gaabdallaa beeka maaliif dhuftee akkasii jechuudha daawwattoota keenya walitti deebinee jira galanii rabbiin badini inshallah akkasii jechuudha akkuma viidiyoo amma dura isin maxxansiisan agartanii kun awwal marraani mana kanatti galuun tiyya galinaan asii galte fayyaa tiyya guutuu arkadhee asitti galuun tiyya arraanta jechuudha saniifuu halee galgala naanii silaa isin garsiifna naanii ammaan tana rafaa jirti jechuudha isii mubaaraka rafaa jiran jechuudha darkaadhaan jechuu osoo olii gaxooriyaanii jechuu amma firraa shiliin jette ijoolleen tiyya akkasii daawwattoota keenya maaliif yoo mana kanatti galuudhaaf yookiin isii mana san keessaa osoo hin miidhamin nagaan baasee asitti deebisuudhaaf jechuu hedduun gammadee daawwattoota keenya akkasuma isinillee hedduun haa gammaddan jee abdiin qabe jechuudha waan santeef jechuu kaleessa galgala ammoo hedduu jechuu akka malee intaltilee nu dhuftee jechuu ciqeessa manni qulfii nutti ta'e waa hedduu keessa turre jechuu daawwattoota keenya nagaan micaa fuudhee hoggaan micaa manatti galchee jechuudha liinatti hoggaan deebu yeroo liinatti deebu jechuudha hedduu muddamsuu keessa turre jechuu muddamsuu san keessaa jechuu ummanni akka malee jechuu gamaa gamana oriyaanii mana san keessatti jechuu hanqaanan isiillee ijjii fuudhee jechuu ala baasutti na jala oriyaa turan jechuu saniifuu inshallah baanee amma kun nagaa mana keenyatti galleen mana keenya keessa jirre jechuudha maaliif daawwattoota keenya garuu ani hedduun gammadee jechuu maaliif jettanii baatii meeqa jechuu baatii nan qixaaxamaa jirutu jechuu toora amataate jechuu rakkoo keessuma jirra rakkoo keessa takkaa hin baane jechuu takkaa gatteenye naaniin tiyya dhalattee hin dhalne takkaatu anquba hin qabu jechuudha liina asirratti yaadne qabdu ni jira egaa hojjumtoota daawwattoota kiyya waan hin juun qabu inni nuti biifitee jira jechuudha amata geeni beeytan gaa'ii akka amataa fi wayii ga'uu hin dabnu anaa dabarfanna jirurraa eegalee takkaa naaf inni gammachuunis wal bira teenyee naasoo inni takkaa nageellee wal gaafanneen beeynu akkuma beeytanii yaa'uma godaa kalaasnatumuu na qixaaxuu kanumarra ture jechuudha anarraa ka'ee ilmaan kiyyattillee dabaree jechuu ittillee dhalee hunnoo naanii tiyyallee qixaaxaa ture akkuma beeytan sanii qumaamaa keessa kaayanii fuudhanii akka fadhanitti narraa itti taphachuu turan jechuudha akkuma agartan sanii ilmaan kiyya lachuutu anillee lubbuuti shanna guraaruu turanii jireenya fokkotaa jireenya boorawaa na jiraachisaa turanii ana birallee dabaree ni beeytan jeetiin yaadaa Yusufillee nama hedduudha ka qixaaxamaa ture sababa kiyyatti jechuu Yusuf sababa kiyyarraa kan ka'ee sababa ilmaan kiyyaa wajjin dila kana rakkatee dila kana qixaaxamu jiraachuudha silaa nagayaan jireenya isaa jiraata jireenya bareedaa jiraata an jireenya gaarii akkaan inni jiraatu niin beeka jechuudha jireenya bareedaa akka jiraatu niin beeka sababa kiyyaanii ka jireenya fokkotaa kana seene jechuudha Abdallaalleen sababuma kiyyaanii dila rakkoo kana seene jechuudha silaa rakkoo dila tanallee hin seenu san rabbii fidee liina ati amma yoo jettellee rabbii fidee maaliif yoo jettellee obboleetii amma Yusuf qabee harkaa qabaame an amma guddaa wayna asii yaameef nagaan bakka san keessaa qaamni sin miidhamne nagaan asii galchi moo sin galchine galchite alhamdulillah wayna amma asii yaameef mana kanatti waniin sitti ol seenee jechuuf fakkeenyaaf viidiyoolee mareef amma jechuu anis amma fayyaatii harkadhe fayyeetiin jiraame deemee dirqama bakkittoo Yusuf jiru san dhaqee intala san jechuu obboleetii san
yookiin ammoo yoo inni kan sittiin kan na jahu taate irraa hin fuudhu yoo sittiin kannu asitti jechuun sheekha itti yaamnee yookiin ammoo kan isiin fayyidu taatu naan jeen waa inni jiru irraa fudhadhee daawwattoota keenya maaliif yoottanii isinillee waan kana fiidiyoo tana waliin isin waraabee fiidiyoon turra gaadha jechuudha. Anamma akka yaada kiyyaatti yoo liinaan tahayyamtu taate jechuudha hayyamtee isiin jechuun bakka sanni dheeyitaa yookiin dhagaa hajahu taate mariidha jechuudha. Saniifin liinaa asitti yaame jechuudha. Maaliif yoottan dirqama yookiin deemee jechuun bakkittuu san dhaqee jechuun fiidiyoo tana eegaan achi dhaqee booda yoon gallakkise malee fiidiyoo tanaa isiniif gadi lakkisu jechuudha. Daawwattoota keenya akkasitti jechuun achi dhaqee dirqama jechuun obboleettii isaa san obboleettii isiisan jechuun harka yookiin karaan godha akkaan godhe godhuudha jechuudha. Maaliif rakkoo dhimma mataa kiyyaafuu gaafiin irraa qaba jechuudha. Rakkoo isin irraa qabdu dirqama achitti itti dhaqee gaafachuun qaba jechuudha. Yuusufuu yoon yookiin amma achitti isii niin fuudhaa yookiin akkana jee Yuusufuu natti waan hin dhiifneef jechuudha. Ani rakkina isin irraa qabdu saniin jechuudha baruu barbaade jechuudha. Maaliif yoo ta'ani saree warra soddaatu kabajaa qabdi jechuudha. Isin garuu ammoo kabajaa naa dhabdee anillee akkasuma kabajaa isiif hin qabu jechuudha. Kabajaa fitadheetiin jiraa duraan kabajaan qabaafi amma kabajaa saniin fitadhee daawwattoota keenya saniif atiliina ejuma kaameraa duratti anamma niin deema jechuudha jawuraan fiidiyoo sanallee sarara mara. Eessa deemu? Achitti dirqama deemee bakkittoo isu jiru san dhaqee intala san rakkina isiin irraa qabdu obboleettiitiin dirqama gaafachuun qabu. An obboleettiteetis naanii. Kasa jechuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya Abdallaan naaniin kaateeti naanii fiduudhaa gabbee jechuudha. Akkuma beektanii gaa waan inni isin jechu jiru isin agartanii anillee niin deemaa achiin dhagaa naan jechuudha fiddee. Mama. Akkas jechuun kun daawwattoota kabajamtoota keenya kun buchurrellee fideetiin jira jechuudha. Inshaallah. Habibti leesh kaata kun daawwattoota keenya fideetiin jira maaliif yootanii ani mucaatan hedduun irra rakkadhe jechuudha. Maaliif yootan akka malee godhaa ture jechuudha. Ilmoota qumaamaa kaayee isaa fuudhee jechuudha. Waa meeqa godhaa ture alhamdulillah lubbuun si hin baane jechuudha. Yoo guyyaa rabbiin ni baata jeen malee lubbuun si hin baatu jechuudha daawwattoota keenya kun daa'ima bareedduu sana jechuudha ajjeesuu ga'e. Akkas jechuun isiileen hirriibaa kaate mubaarakeetu jechuudha futti jira jechuudha. Isii duraan hirriiba dhiibne jechuudha ijoolleen hirriiba jirti jechuudha. Akkas jedhinaa ta'u saniif waan amma niin deema jabaadhooti inshaallah rabbi si laafisu. Dhageen deemtee kan mushaakilaa deebisee mushaakilaa sitti hin dhiisuun. Mushaakilaa maaliin godhanii an dhaqee? Ani waanuma Yuusuf keessa jiru sanuu iyyuu laalaa bal'ina waanuma Yuusuf keessa jiru. Yuusuf laaluudhaan ni dheeyta sin dorku. Yuusuf dhageetii Yuusuf salaamata gaafate. Ilmoon daa'imni tun bardina. Ilmoon tiituun hanqi sin aggeessutti khadiyyaa dhaabbatee mana hakimaa si geessee si dhalchiisee si fidee aannan si bitee uffata daa'imaa si bite tokko farra Yuusuf immoo Yuusuf himi. Yuusuf. Amma intala san qabee gaaraa galchi moo galchine? Galcha. Saniifuu waan amma dirqama deemee bakkittoo sanatti itti dhaqee jechuudha. Yuusuf maa'u salaamata gaafadhee wayin akkaan ichi deemee eega mana fayyina deemtee asitti fiddee na fayyifte mana fayyifte. Sun dhugaa deebar. Hayyee. Dhagee. Faayoo harkaa qabaame. Harkaa qaba san sinni. Dheeyite. Mushaakila gootee Yuusuf hidhatti deebisuun fadha. Mushaakila maaliin godhanii? Yuusuf gaafattee waan inni naa godhe tana hunda gammachuu. Ani galatooffachuun qabaa Yuusuf galata isaa himudha sama Habibi akkasiimi. Yusuf Babaadhaami. Sangalateeffachuun qabaadhina. Yuusuf galateeffachuun qaba. Siinjee barsanaatu natti naan jechuu baattuyyuu anuyyuu niin beekaa bara. Akkas daawwattoota keenya maaliif jootte isin garuu liinaan hin deemini bakka san dheeytee ammallee mushaakilaa keessa galtaa ammallee waan biroo sirra dalagamaa naan jechaa jirti. Karatti yookiin ammoo qabaa yaada siitii aan hin beeku shakkii siitii garuu akkas jechuudha daawwattoota keenya maaliif joottanii ani ammoo dirqama deemee Yuusuf maa qaamaan arkee osoo bilbilaan hin ta'in qaamaan arkee dubbisee salaamuu qabaa. Ammoo Yuusuf sanuyyuu yoo bira dheeytee yookiin ammoo mushaakila rakkoota isinirra ga'a jecha jaamoo liinaan qalbii sii keessaa qabdi jechuudha. Baaba laani hirriiban finneeta baachuu hirriiban finne saniifuu ni naatoo yoo kanatti na hayyamu taate maaliif akaalifa daawwattoota keenyaasii booda akaalifa ofii yaa'ii ani godhuu hin feene jechuudha. Ani abbaa ilmaaniiti amma abbaa maatiiti jechuudha. Dhaqee Yuusuf sanillee galateeffadhee jechuudha. Galanni isaa narraa hin dhumu jechuudha. Osoo san hin ta'in isin daawwattoonni nu beektan akka galanni Yuusuf narraa hin dhumne jechuudha. Saniifin jechuudha eegaan fayyee amma fayyee jechuudha. Alhamdulillah taluhaallee madaan irratti jirtu malee fayyeetiin jira jechuudha. Saniifuu dirqama bakkittoo san dhaqee jechuudha. Yuusuf wal arkee kalas akkasitti Yuusuf galateeffachuun qabaa dhimma jawurraayin fiidiyoo tanallee isinii mara jechuudha. Daawwattoota keenya inshaallah rabbi na laafisu. Ammoo maaliif yoottan dirqamaa miti. Ani yoo liinaan fakkeenyaaf naa deemanaa jettillee rakkoon qabu dheeyitee jechuudha. Yoo yaane jechuudha isin amma akka kaameraa duuba na jettutti nulachuu yaaneeti waliin ichi dheenaatti. Waliin yoo nulachuu mana kanarraa baane. Ani akkasumaan fadha. Akkamitti rakkoon anurra geessu? Hottu baaba. Hottu mee? Hottu. Bashootii. Rakkoon nurra geessu hin jirtu Abdallah. Akkamitti nina rakkoon yoo nurra geessi yoo nulachuutu waliin yoo yaane. Yalla yee taate rakkoon qabu dhaqee khalas. Akkas jechuudha daawwattoota keenya akkuma jettan akkuma isin jette kana jechuudha. Ani immoo achi dhaquudhaaf dirqama hawwii yookiin yaadaan qaba jechuudha. Maaliif yoo jettanii takkaa jechuudha
hanqa kun mucaan tun guddattee hanqana geessara takkaa guyyaa takka jechuun Yuusuf wal argee hin beeku jechuun beekee akkanatti ija banadhee bayyanoota laalee hin beeku jechuun saniifuu amma dirqama deemuun qaba alhamdulillah isinis manatti galtee jirti galata rabbiin amma dirqama jechuun asirraa ka'ee dirqama Yuusuf biratti deemuun qaba jechuun saniifuu inshaallah daawwattoota kiyya du'aa teessa naa godhaadha na jajjabeessa na cinaa dhaabbadhaadha rabbi si haa eegu naan jaalaati dirqama jechuudha. Bakka kaasnee fudhatta jii. Bishaan quraanaallee fudhattee deemta. Karatti uummanni yoo si dhufe irraa bakka itti goota. Bakka dirqamaadha. Akkasii jechuudha daawwattoota keenya maaliif yoottanii intalti sun jechuun ammallee siirii meeqa jechuudha. Maaliif jennaan isaan kasi bakka kaas fudhattee wanni niin sinjee Feesal Faanis wanniti isaanii uummanni isaanii bakka meeqa jiran. Niin beekalina bakka dirqama fudhatte daawwattoota keenya dirqama. Dawaa kee fudhattee waan hunda kee fudhattee deemta Abdallaa. Inshallah daawwattoota keenya wanni isin jetti sun wanni liinaa jette dhuguma jechuudha dirqama bakka fudhattee bakka deemtu sunitti dirqama deemuu qabdanaa jette jechuudha. Ansaniifuu bakka fudhadhee mee isin daawwattoota keenya sinummaan Yuusuf jechuudha. Kan bakka hedduutti jechuudha sababii hiyyaan rakkoo keessa ga'e yookiin sababii liinaatiin jechuudha rakkoo meeqa keessa ga'e rakkoo san keessa jechuudha keessaa bahuu dadhabee ilaa ammaa rakkoo san keessa jiru jechuudha saniifuu an amma fayyee dhaqee dirqama rakkoo isaa wajjin qooddachuun qaba jechuudha daawwattoota keenya duraanillee tabiroo keessaan jira jechuudha saniifuu amma rakkoo san hunda keessaa baheetiin manatti nagaan galee jira jechuudha rabbiin uummata budaa hattuu san rabbiin irraa haa qabu malee dirqama amma jechuudha dirqama. Bakka fudhadhee jechuudha dawaaliin asan fudhadhee dirqama jechuudha deemuuf hin deema jechuudha daawwattoota keenya isinillee koomantii teessan naa barreessaa jechuudha Abdallaa deem jettammoo hafi jettammoo bakka sanirraa yaada keessanii koomantii jalatti naa qoodaa jechuudha daawwattoota keenya inshaallah rabbi naa haa laaffisu jechuudha namanarraa naani baabaa daawwattoota keenya akkasii jechuudha wallaahi saniifuu inshaallah akkasii jechuudha maaliif yoo jettanii tosho obiyyoo. Babi. Wallahi hedduun gammade maaliif har'a silaa ilmoota namaa hin argu jechuudha silaa Yuusuf jiraachuu baate ilmoota namaa har'a harkee asitti ittiin deebi'u jechuudha maaliif yookiin ni ajjeesa yookiin bahara sanitti fuudhee jechuudha uummata maallaqaan obboleettiin isii hattuun sun bitti sanitti kanneetiin baharatti gannaqee ajjeesa jechuudha jiruu biyya keessatti ni sheenaa jechuudha maaliif yoo jettanii kun ilma dhiiraatu iyyuu guddaadha mubaarak jechuudha fakkeenyaaf namni harkaan waa qabe harki sammuun adochanii harkaan waa qabe wayii balleessa. Akkasitti jechuun inshaallah rabbi san hundaa'u na oolchee jechuun garuu har'a ammoo gammachuu hanqana hin jaamneen qaba jechuudha ijoollee tan akkanatti ijaan harkee laaluuf gammachuu hanqana hin jaamneen harkee jechuudha daawwattoota keenya saniifuu akkasii jechuudha daawwattoota keenya inshaallah saniifuu du'aayi naa godhaa jechuudha lina saniifuu an amma bakka fudhadheetiin jechuudha khalaas. Ayyee taate ji nagaa rabbi si haa geessu. Naani maaliif jechuudha. Uummata irraa eegaa isin akkanuma qofa luutee mubaarak maraaf hojii ilaaluu jirti. Akkas daawwattoota keenya nagaa rabbi naa geessu du'aayi naa godhaadha baabaa. Nani? Habibti, خلاص بابا. Akkasii daawwattoota keenya deemuuf hin deemaa Yuusuf biratti amma deemuuf hin deemaa jechuudha. Saniifuu maaliif yoo jettanii ani dirqama waan dirqama natti ta'etu na oofa jechuudha. Saniifuu liinaa ta'u. Ammatillee du'aa naa godhi. Eeggachaa deema daraa. Inshaallah akkasii daawwattoota keenya. Hunda firraa eegaa deema. Saniifuu nagaatti illee daawwattoota keenya deemuuf yaani. Akkasii kun nuuf hojjetoota daawwattoota kiyya Abdallaan ka'ee jira rabbi nagayaan haa geessu. Nagaya rabbi isa haa deebisu hattuu fi haasidaa fi rabbi irraa haa qabu inshaallah nagayaan dayitee nagayaan dhufta.